Riphee lolaa biltsiginnaa tokko godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyootti waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Murni biltsiginnaa aangoo barcuma siyaasaa isaa tikfachuuf yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo humnaan qabee dirree waraanatti ergaa kan jiru ta'us loltoonni FTPP mooraa PP balfuun keessaa badaa jiraachuu fi miseensi farra riphee lolaa tokko godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo mooraa waraanaa Maaxaa keessaa ba'uun qawwee AK ammaa tokko rasaasa 90 fi gumbii lama qabachuun amajjii 26 2026 gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksise. Miseensi farra riphee lolaa duraanii kunis jaalalaa fi kunuunsa obbolaan isaa waraanni bilisummaa Oromoon godhaniif itti gammaduun badii kaleessa dogongoraan saba isaa miidheefis dhiifama gaafachuun hiriyoota isaa mooraa diinaa keessatti hafaniinis sobaa fi sosobbaa murni biltsiginnaa ittiin sin goomsaa jiru keessaa baatanii waraana bilisummaa Oromootti makamuun yeroon isin saba keessaniif dhaabbattan amma jechuun dhaamsa isaa karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuutti waraanni faashistii PP dargaggoota 3 bakka tokkotti ajjeesuun dhaga'ame. Jaaleeran gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu ganda Koloboo jedhamu keessatti amajjii 25 2026 waraanni PP dargaggoota 3 bakka tokkotti rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattonni kan himan yoo ta'u dargaggoota ajjeefaman kanneen keessaa kan maqaa arganne Mararaa Tasfaayee kan jedhamuu fi kanneen biroo 2 immoo yeroo ajjeefaman rasaasa fuulatti waan roobsaniif maqaan isaanii adda hin baane jechuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen yakka dalagan osoo hin taane sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkamuun maqaa sobaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun maatii isaanii biraa ukkaamsanii fuudhanii deemuun ajjeesanii gatuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan addeessaniiru. Murni biltsiginnaa dargaggoo egeree biyyaa fi abdii sabaataan maqaa garaagaraatti moggaasuu yakkee golee Oromiyaa cufa keessatti irra deddeebiin ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuun diinummaa fi jibbiinsa dhalootaaf qabu ifatti mul'isuun bubbulee jiraachuun ni beekama. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuutti jiraattonni maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhamuu fi iraarsaa ulfaataa keessa jiraachuu himan. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu ganda hawaasa Gittan keessatti yakki suukanneessaa raawwatamaa jiraachuusaa maddeen ONM'f gabaasan. Dargaggoo ijoollee abbaa fi haadha hin qabne guddisu hawaasa keessatti beekamaa fi tajaajila namoomaa hojjetu Malkaamuu Fiqaaduu mootummaa biltsiginnaan waraana bilisummaa Oromoo deeggara jedhamuun yakka tokko malee shakkamee hagayya 5 2025 qabamuu isaa maddeen kunneen ibsaniiru. Akka odeeffannoon argametti Malkaamuu Fiqaaduu erga qabamee as waajjira poolisii aanaa Lataa Sibuu keessatti hidhamuun dararaa garaagaraa qaamaa fi sammuu irraan ga'aa jiru. Dargaggoon kun namoota ijoollee abbaa fi haadha hin qabne of danda'uu hin dandeenye guddisuun tajaajila namoomaa olaanaa hawaasa isaa keessatti raawwataa ture ta'us hojii gaarii kanaaf beekamtii argachuun osoo jiru shakkii siyaasa sobaan itti fe'ameen hidhamuun mirga bu'uuraa ilma namaa isaa hunda sarbamaa jiraachuu maddeen ONM ni himu. Mirgi oliyyannoo isaa guutumaan guututti sarbamee jira. Mana murtii duratti dhiyaachuu hin dandeenye, abukaattoo argachuu hin dandeenye, akkasumas maatiin isaa fi namoonni isa beeku isa quunnamuu irraa dhorkamaniiru. Kun hundi seera empaareetii fi waliigalteewwan idil addunyaa mirga namoomaa kabachiisan ifatti cabsuu ta'uu isaa ni beekama. Murni maafiyaa PP godina Lixa Harargee aanaa Gubbaa Qorichaa keessatti saamicha hawaasa nagaa irratti raawwatan ammeessanii jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Harargee Lixa aanaa Gubbaa Qorichaa ganda Gurree keessatti hidhattoonni faashistii biltsiginnaa gaafa amajjii 25 hawaasa nagaa hedduu irratti sababa deeggarsa waraana empaayeratti jedhuun saamicha gaggeessaa turuu maddeen himan. Haaluma kanaanis namoota maqaan isaanii obbo Ziyaad Hasan, obbo Muhammad Ismaa'il, obbo Caalaa Najjaa, obbo Jeeliyaan Muhammadii fi obbo Muhammad Abdoo kanneen jedhaman irraa qarshii 10,000 dirqamaan yoo fuudhan nama maqaan isaa obbo Ansaar Abdurrahmaan jedhamu harkaas qarshii 50,000 afaan qawweetiin doorsisuun saamanii jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa foomsaniiru. Akka maddeen himanitti saamichi maqaa garaagaraatiin bara bulchiinsa biltsiginnaa uummata harka qalleeyyii irratti gaggeeffamaa jiru kan baroota kamii caalaatti hammaatee jiraachuu himuun yeroo ammaas dararaa hidhattoonni sirnichaa jiraattota irratti gaggeessaa jiraniin uummanni rakkoo hamaa keessa jiraachuus dubbatu. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti abbaan ilmaan 7 loltoota faashistii PP'n ajjeefamuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalirbuu Dhugaa.
Godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti gocha lubbuu namaa galaafate kan waraana faashistii PP'n raawwatame tokkoon jaarsi abbaa ilmaan torbaa lubbuu isaa dhabeera. Dhimmichi hawaasa naannichaatti yaaddoo guddaa uumee jiraachuun himame. Akka jiraattonni ibsanitti ganda gumaa gaara arbaa naannoo Konsaa jedhamutti gaafa amajjii 26 2026 waraanni PP magaalaa Shunfaa irraa bobbaafame gara qe'ee jiraataa tokkotti dhaquun ajjeechaa suukanneessaa raawwateera. Namni ajjeeffame kun obbo Dagguu Tarfaasaa qonnaan bulaa ganna 45 abbaa ijoollee torbaa akka ta'e odeeffannoon jiraattota irraa argame ni mul'isa. Jaarsi kun jireenya isaa guutuu qotee bulaa nagaa fi hojii isaa qofa irratti xiyyeeffatu ta'ee jiraachaa turuunis himameera. Jiraataan naannichaa akka jedhetti loltoonni sun obbo Dagguu Tarfaasaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun shakkanii meeshaa waraanaa of biraa qabaachuu isaa gaafatan. Inni garuu waan akkasii homaa hin qabu jechuun ofirraa deebise. Meeshaan waraanaa kamuu akka isa bira hin jirres ibsee fi haa ta'u malee deebii inni laatee fudhachuu dhiisuu fi ragaa tokko malee jaarsi kun guyyaa keessaa sa'aatii 5 irratti bakka qe'ee isaatti rasaasaan ajjeefamuun lubbuu isaa dhabeera. Gocha kanaan maatii isaa fi ijoolleen isaa torban rakkina gaddaa fi boo'icha keessatti hafaniiru. Hawaasni naannoo sun ajjeechaa kana gocha seeraan alaa fi mirga namoomaa cabse jechuun balaaleffatanii sodaa fi yaaddoo guddaa keessa akka jiranis himaa jiru. Jaarsa qonnaan bulaa hidhannoo hin qabne ajjeesuun hawaasa nagaa irratti miidhaa ulfaataa akka ta'es dabaluun ifoomsaniiru. Godina Arsii Ba'aa aanota garaagaraa keessatti murni biltsiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsanii mana hidhaatti raarsuun jabaatee itti fufe. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina Arsii Ba'aa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti loltoonni biltsiginnaa amajjii 22 dargaggoo fi shamarran gandicha keessatti argaman hunda adamsuun gaaffii tokko malee walitti guuranii mana hidhaa magaalaa Caffaatti darbatanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni ONM'tti himanii jiru. Murni faashistiin biltsiginnaa rakkoo nageenyaa empaayiratti akka fureetti dhaadatu hidhanii dararuu fi ajjeesuu akka furmaata waaraatti amanuun hanga har'aatti uummata Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti hidhaa fi ajjechaan uummata dararaa jira. Namootni haala kanaan badii tokko malee mana isaanii keessaa ukkaanfamuun achi keessatti iraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan Nugee, Siraaj Haajii Arroo, Muusaa Baamudii Gadaa fi Habiibaa Haajii Arroo kanneen jedhamanidha. Haaluma wal fakkaatuun godinichumaa aanaa Jajuu ganda Aabulee muka gurraachaa iddoo addaa Aabulee jedhamu keessattis guyyuma sana qonnaan bultoota nagaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti moggaasuun jublaan mana hidhaatti guuranii dararaa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Kamaal Sheek Amaan, Diittaa Kadiroo fi Alamuddin Abdul Malik kanneen jedhamanidha. Kana malees aanaa Gunaa gandoota garaagaraa keessatti namoota maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hawaasa baadiyyaa irraa gara magaalaatti imaluu fi magaalaa irraa gara baadiyyaatti imalu daandii irratti eeguun reebuu fi namoota hedduus mana hidhaatti guuranii iraarsaa kan jiran yoo ta'u jiraattonni aanichaa rakkoo keessa jiran har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni haala kanaatiin loltoota kanaan iraarfamaa jiran jireenya mataa isaanii geggeeffachuu malee siyaasa kamirraayyuu qooda kan hin fudhanne yommuu ta'an ergamtoonni biltsiginnaa akkuma amaleeffatan sababa isaan Oromoo ta'an qofaaf Oromummaa isaaniitti yakkanii dararaa akka jiran jiraattonni dabalataan ONM'if ifoomsanii jiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaaloogii Walalitti hidhattoonni faashistii biltsiginnaa mana qonnaan bulaa tokko gubuun qabeenya sassaamuun himame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaaloogii Walal gandoota garaagaraa keessatti loltoonni faashistiin PP maqaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota jedhuun ilmaan Oromoo irratti yakkoota farra dhala namaa garaagaraa raawwachaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan aanichatti jiraataa ganda Laaloodoo bakka addaa Xaffallee kan ta'e qotee bulaa maqaan isaa obbo Tamasgeen Waggaarii Tuuchoo jedhamu gaafa amajjii 27 2026 ganama bariin mana isaatti marsuun maatii isaa irratti dhukaasa bananii reebicha eegalan. Obbo Tamasgeen dursee naannoo ollaa mana isaatti arguun wayita inni dhiyeessu dhukaasa irratti bananii ajjeesuuf kan turan harkaa kan ba'e yoo ta'u humnoonni waraanaa qe'ee isaa keessatti afan ibidda manatti shiduun midhaanii fi qabeenya mana keessaa hedduus gubanii barbadeessaniiru. Uffata garaagaraa fi meeshaalee mana keessaa hedduun gubachuun midhaan gosa adda addaa yoo xiqqaate kuntaala 25 ol jalaa gubanii mancaasaniiru. Wayita ibiddi manatti qabatutti daa'imman obbo Tamasgeen lama mana keessatti jalaa afan gubachuuf kan turan harmeen isaa mana gubachaa jiru seenanii baasnaan loltoonni kunneen
reebicha ulfaataa irratti raawwachuun ijaarmee kanaallee kan jaamsan yoo ta'u abbaa isaas reebicha cimaa irra ga'een lafeen caccabuu namoonni argan addeessaniiru. Kana malees haati manaan isaa jireenya ishee fooyyeffachuuf hojii daldalaa eegaltee kan jirtu yoo ta'u maallaqa isheen ittiin hojii uummattee hojjechaa jirtu qarshii 23 harkaa saamanii turu jiraattonni ifoomsaniiru. Gama saamichaa birootiin ammoo sa'a dhaltii tokko jabbii waliin kan jalaa fudhatan yoo ta'u harmee isaa harkaa immoo qofaatti qarshii 6,000 fudhachuu ibsameera. Akka jiraattonni bakkichaa himanitti namni kun qonnaan bulaa hojii dhuunfaa isaa qofa irratti hirkachuun jiraatu malee hariiroo qaama siyaasaa kamiyyuu irraa walaba yommuu ta'u shiftoonni bilchiginnaan qawwee itti hidhee lubbuu fi qabeenya hawaasichaa mancaasisuuf bobbaase immoo hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdaa maqaa jedhuun yakka farra namoomaa kana irratti raawwachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Hidhattoonni kunneen qubsuma isaanii gandaa kukkuu irraa bobba'uun jireenya hawaasa nagaa goolaa kan oolan yoo ta'u gandichatti hoogganaa farra riphee lolaa bakkichaa ta'e ummata gandaa kukkuu fi gandoota naannichaa kanneen biroo irratti miidhaa geessisaa kan jiru dhalataa dhumaanichaa ganda laaloo udoo kan ta'e nama maqaan isaa Masarat Bottolaa jedhamu ta'uu jiraattonni ifoomsaniiru. Namni kun kanaan duras miseensa raayyaa ittisa impaayiratti ta'uun ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachaa kan ture yoo ta'u waggoota lamaan darban immoo madaa'ee waraana keessaa gara maatiitti galuun erga fayyee booda bara kana immoo miseensa farra riphee lolaa PPT makame hawaasa Oromoo gandoota akka Kukkuu, Laaloo Udoo, Laaloo Barcumaa, Laaloo Koyii fi kanneen biroo irratti yakkoota waraanaa fi namooma raawwachiisaa jira. Kanaan duras baatii jaadura jechuun gaafa adoolessa 19 2025 loltoonni bilchiginnaa kanneen aanaa Gaa'o Qebbee ganda Gurii Maariyaamii irraa qubsiifamanii jiran haadha manaa isaa dhalattuu aanaa Jimmaa Horroo ganda Keekuu taatee fi kan erga itti heerumte baatii tokko hin guunne shamarree Daraartuu Gaaddisaa rasaasaan ajjeesuu isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Godina Bahaa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti murni bilchiginnaa dargaggoota hedduu mooraa leenjii waraanaatti dirqamaan guuraa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Kennaa Sabaa. Godina Bahaa Shaggar aanaalee garaagaraa kanneen akka Dugdaa, Boosat, Adaamaa, Faantaallee fi kanneen biroo keessatti gaafa amajjii 27 2026 irraa eegalee murni bilchiginnaa dargaggoota hedduu dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti fe'aa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan murni lubbuun jiraachuu uummata Oromoo hin feene bilchiginnaan godina Bahaa Shaggar aanaalee cufa keessatti dargaggoota magaalaa fi baadiyyaa jiraachuun jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan fedhii isaanii malee meeshaa bitachuu fi gurguruuf oggaa isaan magaalaa deeman akkasumas kanneen magaalaa Adaamaa kutaa garaagaraa keessa jiraatan bakka hojii isaanii hordofuun naannoo kolleejjii Harraambeetti walitti qabaa akka jiran odeessi achirraa nu ga'e ni addeessa. Haaluma kanaan godinuma kana aanaa Boosat magaalaa Doonii, Holancitii, Bofaa, Boolee fi kanneen biroo keessattis gaafa amajjii 26 irraa eegaluun dargaggoota hedduu dirqamaan guuraa kan jiran yoo ta'u isaan keessa dargaggoota magaalaa Bofaa irraa humnaan qabaman ammatti maqaa isaanii kan arganne Mangistuu Dammaqaa Roobaa, Garoo Katamaa Erbaa fi hiriyoota isaanii hedduu waliin konkolaataa Ayzuuzitti fe'uun magaalaa Holancititti walitti qabaa akka jiran keessa beektonni ONM'if eeraniiru. Murni bilchiginnaa kan lola woboo fi kallattiilee biroon muddama keessa gale akkuma amala isaa dhaloota waraanummaa hin feene dirqamaan mooraa waraanatti guuruun mul'ata isaanii harkatti doomsuun dargaggoota abdii borii fi egeree Oromiyaa ta'an lafarraa balleessuuf irratti hojjechaa akka jiru yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bakka buutuun miseensota Ilhaan Omar walgayii galma magaalaa irratti aleellaan irratti raawwate dabalata isaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa Minisootaa Ilhaan Umar walgayii galma magaalaa Miniyaapolis keessatti taa'ame irratti ejeensi
Ejensiin Immigreeshin and Customs Enforcement ICE akka haqamu gaafachaa osoo jirtu nama haleellaa raawwateen wanti hin beekamne itti biifame. Omaar haleellaa kibxata kaleessaa raawwatameen kan hin miidhamne yoo ta'u, aangawoonni akka jedhanitti namni haleellaa raawwate namni maqaan isaa hin ibsamne himannaa haleellaa sadarkaa sadaffaatiin to'annoo jala oolee jedha dhaabbati oduu Reuters. Dhangala'aa Omaar irratti biifame kana ilaalchisee odeeffannoo dabalataa hin ibsine. Namni ishee haleelee aangoo gadhiisuu qabda jechuun yeroo inni siriinjiin dhangala'aa halluu gurraacha of keessaa qabuun isheetti biifame dhaga'ama. Omaar dhangala'aan ishee irratti biifame suukanneessaa urgaa'aa jechuun mormiin ka'us qorannoo fayyaa taasifamuu akka qabdu deeggartoota isheef himteetti. Omaar lammii Ameerikaa, Somaalee fi baqattoota duraanii yeroo darbe waraana duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti geggeessituu fi dhimmoota akka haaromsa immigireeshinii irratti ejjennoo ishee caalaatti tarkaanfataa ta'een mormuu isheetiin konsarvaatiivii Ameerikaa irraa mormii jala galtee turte. Qaaliiwwan ilmaan Oromoo reefi gaachanoo uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan waldaa jirraa kookeet jalatti gurmaa'anii deeggarsa ABO waboo marsaa 17ffaa fi eebba kitaaba bilisummaaf kaffali sababeeffachuun maallaqa impaayera Itoophiyaa qarshii 163,393 galii godhanii jiru. Akkasumas sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa garbummaa sababeeffachuun marsaa 18ffaaf maallaqa impaayera Itoophiyaa qarshii 200,000 galii gochuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru. Nuti miseensonni jaarmiyaa waldaa jirraa kookeet olola diinaaf gurra hin kenninu, olola diinni jaarmiyaa ABO waboo irratti oofu kamuu duranii dhaabbanna. Dirqama dhaabni ABO waboo nutti kenne kamuu fudhannee hojiirra ni oolchina. Hanga Oromiyaan bilisoomtutti deeggarsa keenya addaan hin kunnu jechuun dhaammachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan ABO waboo har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jennaan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.